bitootessa 19,2024 hanga foota odom haleellaan ummata walloo irratti raawwatamaa jiru haleellaa namummaa fi eenyummaa irratti xiyyeeffate jechuun fayyadamtoonni marsaalee hawaasaa ni dubbatan. Qeerroo walloo biyya keenya yoo irra jiraachuu dadhabne wareegamne gara jalaatti awwaalamne jala cibne saba keenya ollaaluu nu wayya jechuun irratti wareegamaati jiru. Haleellaan kun akkuma beekamu waggaa waggaan yeroo ramadaanaa eeggatee waqtii ramadaanaa qofa ummata walloo irratti kan xiyyeeffate ta'uu dubbataate jiru. Dhimmi ummata walloo dhimma siyaasaa osoo hin taane dhimma namummaa fi eenyummaati jedhaneete jiru. Abbootii amantaa keessaa kan ta'an luba Saamu'eessaa ergaa gabaabaa gama viidiyoon dabarsaniin ummanni Oromoo amantaan kutaan lagaan osoo wal hin qoodin tokkummaan ummata walloo bira dhaabbachuu akka qabus ergaa dabarsaneete jiru. Akkasumallee rogeessa amantii Islaamaa kan ta'ee fi gorsaa fi barsiisaa akkasumallee hayyuu Islaamaa guddaa kan ta'ee fi abbaa miskiinaa yookaan sagalee cunqurfamtoota sabaaf sablammootaa kan ta'e Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa ummata Oromoo walloo sababa sabummaa isaatiif akka dhumaa jiru beekanii Oromoon hundinuu kutaa fi lagaaf amantiin osoo wal hin qoodin akka bira dhaabbattu waamicha dabarseeti jira. Akkasumallee dargaggoo Muhammad Diksisoo yookaan barreessaa kitaabaa kan ta'e yeroo ammaa rakkoon ummata Oromootti lakkuu ta'uu ibsuun ummanni Oromoo walloo baatii ramadaanaatiin waraana keessummeessaa akka jiranis ibseete jira. Dargaggoo Asladdiin Muhammad yookaan maqaalee marsaalee miidiyaa hawaasaa irratti ittiin beekamu Dr. Aslii Muhammad jedhamuun kan beekamu haadhaa fi abbaan wallootti ajjeefamaa jiran haadhaa fi abbaa keenya jechuun ummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiru deeggarsa namoomaa ummata kanaaf dhiyeessuu akka qabanis dhaamsa isaa dabarseete jira. Kunneen hangafoota oduuti amma oduu bal'inaane. Kafuune daawwattootaaf kabajamtootaaf Oxygen Media Network oduu kana isinitti himaa hanga dhumatti kan isin waliin turuun seena sanii walloo irratti raawwatamaa jiru haleellaa namummaa fi eenyummaa irratti xiyyeeffate jedhan fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaati. Haleellaa qindaa'aa ummata walloo irratti humnoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraa faannoon banamee fi dhumaatii ummataa irratti raawwatamaa jiru callisuun mootummaan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa qeeqaneete jiru. Abbootiin amantaa rogeeyyiin ogeessonni miidiyaa fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa fi kanneen biroo haleellaa eenyummaa bu'uuraa godhate kan humni finxaalessi faannoo ramadaana keessa ummata walloo irratti raawwataa jiru kana balaaleffateete jira. Haleellaan humni finxaalessi faannoo naannoo Amaaraa ummata Oromoo walloo irratti raawwatu itti fufaa ta'us haleellaan waqtii ramadaanaa keessa ummata kana irratti raawwatamu ummaticha dadhabsiisuu kan kaayyeffate ta'uu isaatu himamaa jira. Waggaa waggaan yeroo ramadaanaa haleellaa hamma lubbuu namoota nageenyaa gaaga'uu fi qabeenya ummataa mancaasuutu humna hidhatee naannicha keessa socho'u kan faannoo jedhamuun raawwatamaa jira. Aanaa Jillee Dhummuugaa gandoota akka Xuggee, Gooroo, Waddaawoo, Baalcii fi Mudhii Facaa akkasuma naannoituu fi kanneen biroo keessatti tibbana haleellaa adeemsifamaa jiruun namoonni baay'een ajjeefamaa hedduun isaanii madaa'uun qabeenya dabalatee manneen ummataa ibiddaan mancaa akka jiranis eeroon Oxygen Media Network dhaqqabdeete jirti. Fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa garagaraa lolli ummata walloo irratti baname lola eenyummaa ummatichaa balleessuuf banameedha jechuun lolicha duuba harka mootummaa naannichaatu jira jechuun barreessaate jiru. Dhumaatii jumlaan ummata irratti raawwatamaa jiru mootummaan cal'isee ilaaluu fi olaantummaa seeraa godinichaa keessatti kabachiisuu dhabuun rakkoo caalmaa ummata walloo saaxilaa akka jirus ibsaneete jiru. Dhimmi ummata walloo dhimma siyaasaa osoo hin taane
taane dhimma namummaa fi eenyummaati jedhani tajarom abbootii amantaa keessaa kan ta'e luba Saamu'eel Jabeessaa ergaa gabaabaa gama viidiyoon dabarsaniin ummanni Oromoo amantaan kutaan lagaan osoo wal hin qoodin tokkummaan ummata Walloo bira dhaabbachuu akka qabus waamicha dabarsanii tajarom hayyuu guddaa yookaan daa'ii islaamaa abbaa Oromoota maraa sagalee cunqurfamtootaa kan ta'e Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaa ummata Oromoo Walloo sababa sabummaa isaatiif dhumaa jira jedhee tajiram itti dabaluunis roorroon ummata kana irratti deemaa jiru balaaleffachuu fi ummata kanaafis tumsuun dirqama Oromummaa ta'uu jedhee jira Ustaas Raayyaa Abbaa Maccaatiin dargaggoo Muhammad Diksisoo yeroo ammaa rakkoon ummata Oromootti lakkuu ta'uu ibsuun ummanni Oromoo Walloo baatii Ramadaanaatiin waraana keessummeessaa jira jedhee jiram abbootiin amantaa dhaabbileen amantii fi qaamonni garagaraa lola ummata nagaa irratti adeemsifamaa jiru akka balaaleffatan waamicha dabarsee jiram dargaggoo Asladdiin Muhammad yookaan Dr. Aslii jedhamuun kan beekamu haadhaa fi abbaan Wallootti ajjeefamaa jiran haadhaa fi abbaa keenya jechuun ummata Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jiran deeggarsa namoomaa ummata kanaaf akka taasisan dhaamsa dabarsee jiram keessattuu ummanni Oromoo biyya alaa jiru gargaarsa ummanni kun barbaadu dhiyeessuun bira dhaabbachuu akka qabus Dr. Asliin dhaamsa isaa dabarfatee jiram ummata Walloo kan Oromummaa fi eenyummaa isaatiif qe'ee isaatti dhumaa jiru ummanni Oromoo Oromiyaa keessaa akkasumas biyyoota alaa jiru deeggarsa taasisuun cinaa akka dhaabbatanii fi eenyummaa isaanii dhumaa jiraniif akka tiksan waamicha dabarsee jirram daawwachaa jirtan Oxygen Media Network dam qeerroo Walloo lafa keenya irra yoo jiraachuu dadhabne wareegamne lubbuu keenya saba keenyaaf dabarsinee kennine garaa dachii jala ciifna jechuun saba isaaniitiif aantummaa qaban hargisiisanii jiram qeerroo Walloo yookaan ilmaan warqitoo yeroo ammaa faannoon kokkee wal qabdee halkanii fi guyyaa rasaasa walitti bobeessaati jirtem qeerroo Walloo waraabessa dhalee ilmoo isaa irraa bineensa biraatiif fiiguu osoo hin taane leenca dhalee ilmoo isaa irratti leenca akka isaatiin dorgome hamma lubbuun isaa baatutti ilmoo isaa qarriffaan qabatee lubbuun isaa darbe todham biyya keenya dabarsine hin kenninam dhiiga warqitootoo irratti dhangala'eem gootota meeqatu lubbuu irratti dhabeem goota lubbuu asirratti dhaban maqaa isaanii balleessurraa lubbuu fi mataa keenyan addunyaa irraa dhabamne seenaa hayyootaa fi akkasumallee dhiiga gootota keenya asirratti dhangala'e gatii itti goonu malee manatti hin gallo jechuun hawwanii fi mangoddoo fi ijoolleen daa'imni osoo manatti hin hafin kilaashii ofii fudhatuun bosona gaaraatti galuun diina koffisaa akka jirtus odoon nogeessee jirtim egaan hordoftoota fi kabajamtoota Oxygen Media Network qophiin keenya har'aaf qabannee asumarratti kan xumuramu taham jalqabaa kaaftanii kan hangammatti nu hordofaa jirtan galanni keessan goddaadham gama peejii Facebook Oxygen Media Network kan jirtan follow godhuun qophii guyyaa guyyaan nu asirratti tamsaasa kallattii isiniif gadheebnu hordofuu hin dagatinam akkasumallee gara chaanaala Oxygen Media Network YouTube irratti namoonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan guyyaa guyyaan odoolee waqtaawaa biyya keessa fi biyya alaa tamsaasa kallattii fi akkasumallee suur-sagaleen kan isin biraan geenyu taham qophii kana qopheessee suur-sagaleen kan isin biraan ga'e ani Hussein Asanidham akkasumallee production bareedaa kana qopheessee kan isin biraan ga'e Amin Hussein waliin jiram qophii biraatiin hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaam.